Akkam jirtu daawwattoota biraatii fi oduu har'aa keessaniif dubbisuun meeraa Oromooti. Caayaan tokkummaa Oromoo biyya Masrii galma Arab Maadiitti konferansii haala jiruu fi jireenya baqattoota Oromoo biyya Masrii irratti hawaasicha waliin marii bal'aa taasisan. Bal'ina oduu kana akka itti aanutti dhiyaata. Banaminsi konferansichaa akka aadaa Oromootti eebba manguddootiin kan banaman hoggaa ta'u dura ta'an caayaa tokkummaa Oromoo biyya Masrii obbo Abdallaa Jamaal haasawaan konferensicha bananiiti jiru. Kaayyoon konferansii kanaas haala dura darbee fi kan amma keessa jiru gadi fageenyaan qoratanii akkasumas seera ittiin bulmaataa kan dur caalaa fooyyessuu fi koreelee haarawaas filataniiti jiru. Haala yeroo amma hawaasa keessatti mudachaa jirus roga hundaan gadi fageenyaan irratti hojjetuufis koreelee haarawaa fi kan duraanii waliin waada hawaasichaaf galaniiti jiru. Kan yeroo dheeraaf miseensa caayaa tokkummaa Oromoo biyya Masrii turan akkasumas dura ta'uudhaan caayaa hoogganaa kan turan obbo Muhammad Zeen Araboon Bitootessa 31 turtii yeroo dheeraa biyya Masrii keessaa xumuruun gara biyya Awustiraaliyaatti imalan. Har'a qabee ilaalchi caayaan kun kan mana tokkooti kan jedhu ilaalchi kun jijjiiramuu qaba. Caayaan kun kan eenyuuti? Oromoo naannoo hundarraa dhufe jechuudha. Ilaalchi kun hanga hin jijjiiramnetti manni kun jijjiiramuu hin danda'u kunis. Boris hin diigama, Infraayis hin diigama jechuudha. Akkuma maqaa isaasan naannoo kana anatu dursa, ebalutu dursa doon ta'in namoonni miseensummaan as keessatti hirmaatanii jiran hundinuu abbummaan itti dhagahamuu qaba. Rakkoon hin jiru miti rakkoo hedduutu jira. Rakkoon sun ammaan booda sirraa jira. Koreeleen as fuuldura keessanitti filamanii waadaa isinii seenan koreelee ga'umsa gahaa qaban jedhamee uummata jiraatiif amanamaadha jedhamanii fuuldura keessanitti kaadhimaman. Obbo Muhammad Araboon yeroo biyya Masrii turanitti tokkummaa uummata Oromoo lalisuu akkasumas yeroo hoogganaa ta'anii caayaa hoogganaa turanitti hawaasichaaf aarsaa barbaachisu kafalanii turan. Obbo Muhammad Araboon hundeeffama biraatii fi ilaalchisee shoora olaanaa taphataniis turan. Obbo Muhammad Araboon biyya deemtanitti sabboonummaan keessan kana caalaa akka itti fufu biraatiif dhaamsa isinii dhaamu. Kan hanga ammaa isin waliin turre gulaalaa fi suuraan obbo Abdii Jamaal.